Harkafuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaa lammaffaa dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo garagaraa irraa eebbifamanii daawwannaa innisheetii fi bulchiinsa magaalaa Baroodaa daawwatan isin daawwachiifnaati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawwanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerra. Inokon jolen kunama asra buah buatnya di kaisan ya kita lupa nanggal bersama ada juga yang misalnya bantai lakukan istirahat kan kayak sementara jatuh roda ini kita ini san lupa hanawali lupa takis ini kunama yo asal dengan lupa kemarin pasien kabaran penambulana anak di lupa tak tahu harus menjadi nama tentang nanggal berdiri di kaisan ये ककर का तो बहुत मामूली बल्कि Iga daawwannaan lukkuudhaa gaggeeffame boodam daawwannaa furdisa dibootaa kana irratti itti gaafatamaan wirtuu imaataa aanaa Gooroo Gootoo dargaggoo Abdalleen yaada isaanii akkanatti nuuf kennaniiti jiran. Jollentun waan dheeyxee liqeeffattu miileen takka tokko shan argachuudhaaf kuma dhibba takka shantam achi haa qabdu dura isa kana isaa fi dagadamnee baratee beeka keessa kanatti immoo kuma dhibba shantam qusaddu maatama maxxanfadhu nagee maxxansii abbaa langaa bira dhaqee wantoonni kana keessa godhamu qarshii kuma 30 caala jechuudha isa kana isinii kana ala maaliif asumarratti lama kan ta'u ijoolleen tun akka fayyadamtuuf akkaawuntii cufaarratti walqotte muhayyamee qote bulchaa inni kun akka carraati kuma 700 harka khiyyaanin dhaqee ijoollee kana irraa qusadde jechuudha isa kana eenyu godhe Biliyaasitu godhe jechuudha kanaaf kantiibaan keessan har tokkoon dargaggeessaa hara biraatiin beekaadhaa hayyuudhaa yaada isin qabdan kana yoo ol baaftanii walitti dhiyaatan ni milkeessa kajoon qabu jechuudha dhugumaan milkeessaati anillee nama Biliyaasiin dur beekuu fi ammoo gonsammaa irra beeku tokko anaafillee appreciating godhe jechuudha maaliif nama kana hojiidhaanii beekta malee keessoo isaa yaada isaa hin beektu hanga lafarratti nagarratti kanaaf carraa kana argachuudhaaf ani baay'een galatoomfachuu barbaada akka carraa ta'e as dhufee ji'a lamaan sadeen dalage kana itti gammadeen jira akka kiyyatti. Haaluma wal fakkaatuun iddoo horsiisa loon aannaniitis barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa ba'an kun daawwataniiti jiran. Oromia igala feti ya via bakhia mi abba manendalato yanka ba kana boseftu onetia terotia ana fe Oromia 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 Ori to kicham ko bari basati de wale akkaataan itti dhufe garuu koomitimantii bulchoonni keenya aanaa fi kantiibaan keenya qabanii dhufe abdurraan yoo dubbatan seenaan kunni tola horii kana barbaada bishooftuurraa harmaaya godina kana keessaa fi oromiyaa warra jiran hunda isaa qunnamnee jechuudha horii kun akka salphatti hin dhufne hin argame jechuudha keessaa filamee jira. Iddoo horsiisa qurxummiidhaa bulchiinsi magaalaa Baroodaa haala miidhagaa kanaan hojjechuudhaan horsiisa qurxummiidhaa keessatti horsiisaa kan jiranidha.
dura bu'aan gurmuu dargaggoo magaalaa Baroodaa kan ta'an dargaggoo Muhammad Ibrahim yaada isaanii akkatti aanutti nuuf laataniiti jiran. Namni kan gisee baratee dhufu taa'ee haadha abbaa irratti hirkatee osoo haadha fi abbaa wagaaftu sun ta'e carraalee kanaan itti fayyadamee jechuudha. Of danda'ee eebba rukutee namoota baratiif illee akka carraa hojii kanaan jechuudha. Abbaan jijjiiramaa itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Baroodaa kabajamoo obbo Iliyaas Muhammad iddoo horsiisa qurxummii kanarratti yaada gabaabaa nuuf laataniiti jiran. Tikka sababu wadaalii kana taa'u. Illeen kun immoo yaa'u jala manaa jira. Irratti waan adda addaa godhamee jira. Jala ban. Isa muraasa tokko aramaa irraa finne. Isa immoo tokko maas horsii mataan irraa finne. Inni itti ne jira sadii ta'ee jira. Hedduummaas keessatti hedduummaatee jira. Ogeessa immoo isa kana sirriitti hojjechuu beeku. Dalagii nama nyaachisuu beeku. Nama lama asitti takka binneetti asitti irraa isaan mana barsiifnee akka isaan kun deebi'aniif maaf hojii kana hojii kiyya jaanii deeman jalqabbiin jiru gaariidha jechuudha. Sa'o kana bicheetti dhaabbatu jechuudha. Arma jala kurii hedduu takkaa jira. Kuriin kun immoo kanuma bishaan akkama keessa jiru. Kuriin sun tasharaataa adda addaa jira. Isa kana immoo asii baay'ifneetti as keessaa fuulee kuriilee sanii dha jechuudha. Oomisha isaa kan inni balleeffnaa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaa lammaffaan daawwannaa NSHT fi bulchiinsa magaalaa Baroodaa kan gammaatti isin daawwachiifne kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.